Ani kan dhaladhee Harargee dhiyaa bakkeen Baddeessaa jedhamutti dhaladhe. Achitti eegan dhaladhe booda barumsaaf yoon ga'e Baddeessaa mana barumsa Baddeessaa sadarkaa tokkoffaa keessatti haga jahaa baradhe. San booda immoo yoonin kutaa 8 darbu Cirootti yookaan Asaba Tafaritti kutaa 9 baradhe. San booda yeroo san wal dhabiinsa Sumaalee fi Itoophiyaan ni jira iyyuu yeroo san barsiisonni turtii qaban yoo achi gara Hararitti gara na dhufan nu immoo fireshii waan taaneef gara Arsii boqojjiin arganne asallaa ji'a tokko waggaa tokko hojjedhe mana barumsa keessatti nan gaafadhe waldaa barsiisota achi na kaasaa barumsa barachuu barbaada jedhe isaan ani asallaa fi boqojjiin gaafadhe boqojjiin haa kennan. Sanirraa jalqabee egaa barsiisaa barumsa kiyya barachaa ture. Barsiisaa Sintaayyoodhaan kan wal beennu inni mana barumsaa Tigilfiree keessatti barsiisaa anis achittan barsiisaa bara 1980 irraa qabnee wal beenna mana barumsaa san keessatti. Yeruma daraartuun achitti barattu innis achi jira anis achittan barsiisaa jira. Waa sirriitti wal beenna barsiisaa cimaa ta'uu barsiisaa ispoortii ta'uu sirriitti mana barumsaa sanitti kan barsiisu isa ta'uu sirriitti wal beenna. Mana barumsaa san keessatti ijoollee fiigicha Ispaartaakaayidii jedhamu tokkotu jira iyyuu. Maqaan isaa Ispaartaakaayidii kan jedhamu. Isaaf ijoollee qopheessee ani immoo kubbaa miilaa waan hin taphadhuuf aanaa kiyya bakkan bu'aa na filataniiti dheeratti deemne. Ani immoo ijoollee san dura ijoollee qopheessee Daraartuu fa'aa Aadam kan jedhaman fa'aa ijoollee baay'ee qopheesseetu umrii isaanii waggaa 14 kan ta'an isaan qopheesseetiniin namicha tokko waajjira tokko keessatti amma inni darbeera inni isaaf kenninee ani nan deeme. Fedhiisaa ta'eefuu baay'ee nutti baranne ka amma ani dura waggumaan dhufu girkoota taphataa yoo sanillee indoom akka ammaa kana miti gaxariidha usan. Achi ta'ee saguratti limimmidiin bootaan limimmidiidha sagure. Achi dhufee waan achi turu ani immoo natti fakkaatu baradhe. Amma bakka indoom maayii kana keessatti xiqqoo hin dhukkuba. Inni dhan dhoggaani qorra kana keessa bahin jedhee. Inni gini awma maal si godhanii maa deemtaa waan jedhellee ani nagaa biddeen qabu kun daabboo gimmaashoon bitee tokko ijoolleetti jalaadhe nagaa isaanis haa argatan. Namni tokko maal sitti fakkaate ispoortiirra tureetoo jennaani karaa fiigichaattis wanni isa dhoowwalu tokko hin jiru. Tokko astamaariidha ijoollee fiisisiisa akkamitti ijoollee fiidee wuxeetii fiddatan jedhu sammuu sirriitti hin beeka beektaa. Kanaafiyyuu karaa kubbaarraa gara sanitti deebi'eetoo leenjisaa ta'ee raawwateetoo ijoollee leenjiseetoo baase jedheetiin ani itti amanaa. Sintaayyoo isheetu leenjisaa cimaa ta'uusaa hin beekna. Akka Xuruneesh Dibaabaa fi kan fakkaatan ijoollee amma dhalattuuwwan ammaa tana kan leenjisee achi baasee boqqojjii keessaa Sintaayyoo akka ta'u hin beekna. Eegan deeme booda dheera irratti sabsibee jedhama barsiisaa guddinaaf jabeenya qaamaa haayiskuulii. Inni isaatu itti gaafatamummaadhaan ijoollee qabee deeme. Galgala ijoollee yoo ramadu ijoollee ni dhabe. Ijoollee yoo dhabu bakka an jirutti dhufee Sintaayyoo mana barumsa keessa ijoolleen hin jirtu naan jedhe. Ijoolleen ni jirti isaan immoo umriin isaanii 14 gadi isaan Ispaartaakaayidii dorgommii waan jiruuf isaan qopheessee nan qaba. Eenyu naan jedhe.
Boqqojjii kan yaamsise Sintaayyoodha. Hundi isaatu magaalaa Boqqojjii keessatti kan fiiguu jalqabee erga Sintaayyoon magaalaa Boqqojjiitti dhufee. Magaalaa Boqqojjii bara 1975 dhufee 76 jalqabsiise. Mana barumsaatti barsiisaa ganamas galgalas adda qooddateeti kan hojjechiisaa ture. Barataa isaatti turre guddinaaf jabeenya qaamaa hoggaa barsiisu atileetota illee kophaatti achumatti mana barumsa irratti hubannoo kennee fiigicha kanarratti ani leenjisaadha. Barumsa qofaa miti jedhee hubannoo kenneeti ijoollee baasee leenjisaa ture. Naannoo washiit illee erga inni jalqabsiisee naannoo leen bulbuloo jedhama asuma jira. Walumatti qabeete jechuudha. Naannoo kana kan jirtu aanonni jiran asitti dhufanii hojjechaa turan. Manni keenyas walumadduma baay'ee tokko walumaan jirra. Nama cimaa nama hundaan wal beekuu barbaadu nama Sintaayyoon hojii isaa atileetota shaakalsiisuu odoo hin ta'in hawaasa waliinis jaalala guddaa kan qabu amala gaarii qaba. Kanaan wal beekna. Waliin turre hagammaatti anis soorama baanan innis soorama ba'ee walumaan jirra hagammaatti naannoo tokko jirra. Shangoo bakka tokko jirra. Hin hirmaataa bakka kanattis waan irraa barbaadamu shangoo irrattis taanan in hojjeta. Hojii irraa fagaatu kana kanaan milkaadha in hojjeta wanna maraafuuf jaalala qaba uummata naannoo waliin an beekamu. Ganamaan ka'eeti shaakalsiisa. Cimaadha. Obsaa qaba. Ani xiqqaatus guddatus fiiginsa kan nan jaaladha. Maalirraan ka'ee isin fakkaadha. Dura wanni suuraadhaan fiigicha Abbabee Biqilaa kan Muruuz kan Maammoo Waldee kana nan laala suuraadhaan yookaan televezyiiniidhaan. San booda ani ijoollee yoon baase yoon hojjedhe sanirraa daraartuun baate daraartuun baanaan ani yoon hojjedhe daan magaalaa kana keessaa ijoollee baasuu nan danda'a jedheetiniin hojii kanatti seena. Sa'a booda yoon barsiise ganama nan hojjisiisa. Ganama yoon barsiise sa'a booda nan hojjisiisa. Akkanatti itti seeneetiniin leenjii adda addaa ganna keessa fudhachaa bakka of cimsaa deemee ijoollee baay'ee rabbiin galataa haa ga'u ijoollee baay'ee Boqqojjiirraa baaseetiin jiran. Anis atileetiin ture. Fiigaatiin ture mana barumsaa Tigirfiree hoggaa barsiisu anillee achitti baradhe. Yeroon baradhu san fiigicha nu jalqabsiise. Fiigicha yeroo isa fiigaa tures meetira 400 fi meetira 200 utaalcha lafarraallee utaalcha oloollee nan utaalaa ture. Kana hunda kan nu gochaa ture obbo Sintaayyoodha. Ani kan bara fedhii kiyya. Fedhii ijoollee miti fedhii haadha manaa. Fedhii kiyya waan ta'eef anis wanna kanarratti itti dhimmee waan hojjedhuuf kaayyoo waan hin qabuuf ijoollee akka baatu ijoolleenis baatee waan na gammachiisteef akkan daran itti fufu na godhe malee if duubatti illee waan hin jiru. Namoo yoo akkanatti aboo maal ganama kaatee seera maa nu jeeqxa yoo naan jedhan anaaf natti hin dhaga'amu. Kiyyaaf anaaf hojii waan ta'eef ijoollee baay'eetu alatti na eega dirree irratti na eega. Kanaafuu namni tokko nama lama jedhee kan waan hafuu miti. Ani kaayyoon qaba ijoollee bakka nagaa akka ga'an godhuudha kaayyoon kiyya. Maal sii godhanii yoo anillee jedhee mana keessa nan lolaan ani gisee baay'ee lolaan. Maal rakkate safaan akkaattamee isaan nagaa waaqaa. Eessa jirti jaarsi kun jedhee si gaafatanii beekuun jedha. Miti bilbila isaanii fudhateera. Bilbila ijoollee leenjisuu jechuudha. Ijoollee fakkeenyaaf nama 50 yoo leenjise 50 bilbila qaba. Bilbila isaa ajandaa irratti barreeffateet achirraa bilbilee iddoo nuti jiru to'achaa ture. Iddoo atileetonni jiru to'achaa ture. Qaamanis immoo deemee to'ata.
qaamanis bakka mana isaan galan jechuudha magaalaa keessatti. Warroota naannoo bilbilaa yoo hordofu kan magaalaa keessaa qaama isaatiin naanna'ee maal akka hojjennu hordofaa ture. Nu to'achaa ture jechuudha. Ijoolleen naannoo qumaaritti yoo arge guyyuma san isa san qabatee bakka inni jirutti ittimee deemee lammaffaa yoo dhufan fiigicha irratti odoo fiigicha seeniin teessisa. Odoo fiigin jechuudha. Guyyaa kaleessaa eessa ooltanii bakka ooltan bakka kanaa kan jedhu gatteessee ittima. Obbo Sintaayyoon dursa. Kanarratti araaraman qabu. Obbo Sintaayyoon ijoollee naamusa badaa qaban araaraman qabu ni geggeessa. Deemii gorsa maatii keetillee karaa nagaatti gaafa deebite ispoortii kana gaafa jaalattee dhufte kallattii kaayyoo kee ispoortii atileetiksii irratti yoo galfatte qofa nafaan hojjechuu dandeessanii gorsa kennaa fi sodaa isaatiif jecha gara sagaagalummaan deemu, gara dhugaatiin deemu, gara qumaarii taphachuun deemu isuma xiyyeeffata isuma eegaa ofirraa jechuudha. Sintaayyuma san ofirraa eegee kallattii ispoortii ittiin deemu atileetiksii ittiin deemu kana qofa hojjeta jechuudha atileetonni magaalaa Bogojjii. Sintaayyoon kochii qofaa miti. Abbaadhaas atileetiidhaaf dhugaa dubbachuudhaaf maaf tireeningii qofaa miti jiruu kee keessas seenu akka ati hin banne guyyaa fa'aa sittiin tilu galgala fa'aa bakka ati geessu akka abbaan kee warri kee aga sintoonni caala si to'atu bakkee dhaqxuuf maalirra akka ooltu fa'aa isaantu beeka atoo hin beekin ganama bakkee tireeningii maal goota bakka kanaati maaf hin rafne maaf hin boqonne maaf hin dhunne warreen rakkatan immoo nyaata bituudhaan nan beekamu xaawayaan bakka labii jira haga nyaata bitanii fi ganama qursii akkanatti fayyadamanii haga laatan dirasi warreen itti amanan hin jiru amma akkanatti ilaalanii mucaa kan hundoondii garee bakka gaarii ga'a. Kanaafuu jedhanii kiisii isaaniitti maallaqa baasanii haga deeggaran dirasi. Waa'ee to'annaa kanarratti immoo baay'ee tokkoon atileetiin tokko fiigisaa barbaade fiigu wannoo amala naamusa gaarii qabaachuu baannaan isaaniif fedhan. Haga barbaadde kaadhate haga barbaadde cimaa ta'e naamusa hin qabaanne taanaan walii gadi taasisan hojii keetirraas hin barbaadan. Fiigicha jalqabeen isa biratti jalqabeen. Asitti magaalaa kanatti jaalalli inni ispoortiidhaa qabuu fi haalli inni ijoollee itti qabu haala gaariidha. Yeroo duraa yeroo inni fi Daraartuu fa'aa Xuruneesh fa'aa yeroo inni hojjisiisee asii baasu wanta baay'ee taasifamaa ture hangam cimaa hanga ture hangam jaalala ispoortiif akka qabu baay'ee tokko haasa'amaa ture. Garuu hangasuma ulaa haasa'u malee wanti isaaf malu tokko wanti ta'e tokko hin jiru isaaf jechuudha. Garuu hanga har'aatti jaalala inni ispoortiidhaa qabu keessa gabbu'ee hanga har'aa ganama rafu. Sanirraan kan ka'e jaalalli inni tokkoffaa ispoortiidhaa qabu haala nama ajaa'ibsiisaadha. Garuu iyyuu immoo odeeffannoo hanga qabu baay'ee cimaadha. Keessa darbee warroonni ala jiran isuma laaluudhaaf isuma arguudhaaf namni tokkichi asii konkolaataa qabatee dhufee namni dhufee jira. Isuma arguudha ijumaan arguudha Sintaayyoo isheetu kun maal fakkaata nama akkamiiti jedhamee kan laaluudhaa dhufee jira. Kanaafuu yeroo tokko namatti yoo leenjisaatti dhiyaannee hojjannee yeroo waan tokko itti dhiyaannee kana jennu hanga san iddoo kennuufii baachuu dandeenya. Garuu iddoo biraatirraa dhufanii wanta kana argachuudhaaf hangam akka isaanii tattaaffii godhan argineerra. Gara isaanii kan naqeef atileetii baay'ee akka baasan argeetanan ijaanis argeera. Atileetii beekamoo kan akka baay'ee beekaman kan akka Qananiisaa kan akka Xurunesh asii ba'an isa biraa ba'an obboleewwan haga Ganzabee darasii haga ammaa haga Lammeechaa gaaniitti jechaadha. Kanaafuu ani isaanis argeetan gara isaanii dhaqee miira guddaa qabu fedhii qabu atileetiksiidhaaf. Namni kamiyyuu atileetiksii bakka barbaade guyyaa sadii hojjisa torbanitti isaan garuu torban guutuu hojjisiisu. Ganamas galgalas ni ba'u baay'ee tokko si hordofu hojiidhaaf illee baay'ee xiyyeeffannaa kennu sifaanas bobba'u bakkee tireeningii amma leenjisoonni adda addaa sifaana bobba'an bakka tireeningii dhufanii bakkee yoo hin taane sifaana bobba'anii si ilaalan isaan garuu karaa fagoo deemuudhaan sifaan bakkee tireeningii san ga'uudhaan si ilaalanii akka sirriitti akka hojiitti xaluu jechaadha akka hojjettu hojiisan. Eenyuyyuu taanaan hanga har'aa eenyuyyuu taanaan kan dhufee deemu malee akka obbo Koch Sintaayyootitti keessa gad dhaabbatee atileetiksiin akkana jedhee namni nutti himee yookaan nu barsiise tokko gonkumaa hin jiru. Gumaacha inni magaalaa kanaa godheef yookaan atileetotaaf godheef hanga barbaachisu isaaf hin malle hin godhamne jechuudha. Bara 1975 ba'aa gara giddu galeessaatti kan dhufan barsiisaa Sintaayyoo isheetu waggoottan 38 darbaniif
barsiisuu cinaatti hojii leenjisummaan atileetonni biqilchan boqqojjiirra ce'anii godina Arsii mul'isaniiru. Atileetota boqqojjii ba'an mana barumsaarraa daandii kan qabsiisan barsiisaa Sintaayyoon erga Daraartuu Tulluu milkooftee booda leenjii cimsuun urjiilee atileetiksii hedduu biqilchuun ajandaaleen gurguddoon waggoottan 30 dura to'annaaf itti tajaajilamaa turan har'as ragaa bahu. Bara 1979 galmee bituun ga'umsa ijoollee kana adda baasaa kan turan obbo Sintaayyoon yerootti eenyutu cimaa fi biyya bakka bu'aan adda baasuu dhiisanu har'a qalamni yeroo san barraa'ee ragaa jabaa ta'eera. Galmeewwan gurguddoo obbo Sintaayyoo waggoottan 30 dura seenaa atileetota boqqojjii kan tarreessan fuula tokkorra warqee 1 fi 2 arguun raajii barsiisaa guddinaa fi jabeenya qaamaa har'as dhokatee imalaa jirudha. Mana barumsa Tigilfiree hanga Gaalamaaf qorra Leemmuuf Bilbillootti barbaacha atileetotaaf dhamaa kan turan barsiisaa Sintaayyoon urjiilee Oloompikaa fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa hedduu horachuu akka danda'an ragaa guddaan galmee barii barraaqaan akka to'annaatti isaan tajaajilaa tureetu dubbatama. Dheerinni 1.60 kiiloon 43 barri itti jalqabde 1991 asitti kana kanaan ta'a hundi kan ragaa kan nama hundaa'u akkanatti walitti qabatee gootni Oloompikaa fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Xurunesh Dibaabaas mana barumsaatti barsiisaa Sintaayyootti leenji'uu ragaa jiru dabalataan urjiileen boqqojjii maddan hedduun haphee galmee obbo Sintaayyoo har'as suuraa ta'uu dhiisu maqaa fi ga'umsa yeroo sanaa isaanii tokkummaan galmeesseeti jira. Qananiisaa Baqqalaa baadiyaa Leemmuutii kan dambaliisee barsiisaa Sintaayyoon urjiilee Dibaabaa wal duraa duubaan mul'isuun tikkii galaanaa fi taarikuu Baqqalaatii hanga lammeechaa Girmaatti galmeen qabe har'as hammatee ol kaa'eera. The Olympic gold medal become the Olympic champion. Teessuma lafaa qorraa fi nyaata yerootu isaan deeggareen galmeewwan barsiisaa Sintaayyoo 3 leenjitoota yeroo san turan keessaa hedduun meedaaliyaa keessa jiru. Boqqojjiin seenaa Oloompikaa fi shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa qaxxaamura biyyaa hanga maraatooniitti morkataa dhabde duubaa obbo Sintaayyootu jira. Kun ammoo jechama osoo hin taane ragaa qabatamaan har'as barsiisaa Sintaayyoon daa'imman ga'umsuuf barraaqaan ka'ee dhama'u arguun dhugaa dur caala abdii fuulduraa keeka. Boqqojjiitti shaakaluuf yookiin fiigiinsa jalqabuuf murannootu barbaachisa malee haal mijataan fudhatama akka hin qabne bariin kaane adda baafanneerra daa'imman dargaggoonni har'as imalaa fi fakkeenya dur yaadachaa tooftaa barsiisaa Sintaayyoon dabaalamuun hojiin itti fufeera. Qananiisaaf Xurunesh meeqatu argama laata? Fuulduratu deebisa. Beekumtii wanti inni argate hin jiru. Hojjechiise garuu akka namni isa yaadatu hin jiru. Gin ijoollee baay'ee baase. Eessa jirtaa jedhee namni isa yaadate hin jiru garuu ijoollee baay'ee baase kochi. Ijoolleen hojjechiisan argee bakka kan biraa wanti ani beeku ijoollee baasedhaani inni hojjechiisa bakka ijoollee ammas immoo ijoollee lallaallee ta'u mana barumsaa irraa suudheen hojjechiisa. Sintaayyootu mana barumsaa irraa na fuudhe. Barsiisaan waan iyyeefi miti. Irra deddeebitee wanni shaakaluu qabda, dubbisuu qabda. San hojiirra akka ooluu godhuu qabda. Kana waan ta'eef karaa kanaaniin ani muuxannoo gaarii argadhe. Kochoonni adda addaa akkuma sitti himetti nu barsiisanii jiranii IF irratti lammaffaa sadaffaa Oromiyaa keessatti immoo qophiin qophaa'ee kanarraa wanni baay'ee nu kennan kanarraa dubbisee kana ga'ee sin jedha. Ergi amma mul'ate malee atileetonni Arsii keessa atileetonni uumamni atileetii ergasii kun waan nurraa baratanii maal ta'an malee iyyuu kuni garba guddaadha atileetonni asallaa Arsii keessa jiran jechuudha. Akkanumaan atileetiin tokko as ga'uu hin danda'u. Leenjisaa barbaada, gorsaa barbaada. Nuti immoo homaan beeknu wayita san waan na beektu akka waa tokko akkuma baadiyyaadhaa dhufnetti asallaa gallee inni nu fudhatee nu soqee as keessuu hin dandeessanii guddachuu hin dandeessan kan jedhu. Sintaayyoon asallaatti boqqojjiitti cimaadha ijoollee amma duubatti hafte tan maaliif achi taa'ee barsiisaadhaas boqqojjii keessatti jiraata.
warra achitti hafe kan immoo kan barsiisu eenyu isatu barsiisa. Amma warri achi sun immoo leenjisaa hin qabu laala oduun jiraachuu baatu jechuudha. Gara akkuma duraan siin jedhee biyyi kiyya Harargee dhiyaa siin hin jenne namni achii dhufe taa'ee waa laala. Taa'ee waa laala. Anis gizee tokko ishii tana sirriitti ilaalladhaa. Achilaa axeerarra adda addaa nan baafadhaa. Nan dubbisaa irra deddeebi'ee kanaan itti fayyadama. Amma erga nuti Finfinnee dhufneetoo raawwanne achi leenjisaa ta'eetu asitti dhufuu jammadha atileetota wajjin. Dhufuu waggaa jammaruun baay'ee akka ijoollee ofitti dhiyeessitu bakka akka inni kunuunsu nan argaa. Durumaan iyyuu nama gaariidha bakka xuru namaati baay'ee tokko. Ijoollee kunuunsee raawwateetoo ijoolleen akka uteetti fiduu godhuudhaa fi moraalee akka inni kennuuf ijoollee irraa inni nagaa ija kiyaan nan arga waggaa asitti dhufa Finfinneettoo fideetoo dhufu. Manajeroonni tokko yoonnaa dubbisan argees dhageera. Kanaafuu isaan kaayyoo kan godhatan maali as atileetiin akka jiru waan beekaniif burqaa waan ta'eef burqaa kanarraa atileetii baay'ee oomishuu barbaadu. Sani wanni isaan kaayyoon isaaniif. Akkanumaaf odoomaan argatin kaateeraatti atileetii kana hojjaa kana hojjisiisee raadhee beekuma beekuu kiyya kanaan hojjisiisee raadhee odoon guddisee yookaan odoon karaa itti agarsiise tan jedhu sammuu keessatti yaada. Namni maallaqa sassaabuun jira namni immoo maallaqaaf hin deemnee fi akkanumaan nama sani yaada godhee tokko waan kana filaagooti qabaatee itti deemettu godhuudhaan yaadu hin jira isa akkasitti fudhadha. Asitti naaf tola. Inumaa yeroo tokko kanan isaan waa nagaafannaan lakki ani asitti yooniin ijoollee baay'ee argadhuuf daa'imman baay'ee waan hin argadhuuf kanarratti yoo hojjedhe bu'a qabeessa ta'uu nan danda'a. Bu'aa fiduu kan danda'an baasuu hin danda'a jedhee itti himee haaluma kanaan wanni jedhee irra ture. Gizee tokko TV keessatti hoggaan dubbatu dhagee kana hundallee baay'ee mootii TV hoggaa dubbataman dhagee argee baay'ee indoomiyaan sibbata itti xiqqaatan jedhan sin taayyuu akka asrii keessatti erga bakka asumatti itti gala. Turuu danda'u kanarratti baay'een gammada. Ani ijoolleen teenya yoo injifatte bar imimmaantu natti dhufaa'u. Amma Hayileefaan yoo fiiganii injifatan alaabaan wanni jedhee imimmaan baasa. Daraartuu fan akkana kuwwanis akkanuma. Ani immoo asitti yoon arge isaan yoo injifatan haaluma kanaan imimmaan na qaba. Ijoollee sadiinan qaba. Dhiira lamaa fi dubara takka. Coon tan duraa guddoon Xurunesh faa wajjin ni hojjetti iyyuu piroojeektii keessa achi keessaa baatee gara mana barumsa ishee itti fuuftee dippiloomaadhaan narsii taatee baate. Tokko dhiira isa lammaffaa jechuudha. Inni Dooktar Jimmaa irratti waggaa 7 baratee amma Gobeessaa keessatti hojii hojjechaa jira. Isa sadaffaas dhiira inni waggaa 16 Adaamaa irratti kutaa 10 baratee jira. Barsiisonni meetira 800 fi meetira 100 na filatan. Yoon fiigu 800 fiigee sadaffaan bahe. Xumura irratti 100 yoon fiigu maal na godhee bakka deemnee tarree yoo gallee deemnu tokko dhufee ta'e asiin cabsee seene. Yoo seenu ani yoosuman aaree dhiise. Achitti murteessaa kan jedhamu barsiisaa kan magaalaa saniiti. Ijoollee isaatu cabsee seene. Dogongora san innaa mataa kiyya na dhahee ture. Innaa yoo hojjetan wanna akkanaa yoo hojjetame gaariin ta'uu hamilee namaattis tuqa. Ani wanni kiyya tapha kubbaa miilaa waan ta'eef ani bakkee hin kennineefi. Atileetiksii fiigicha hin dhiifne egaa. Fiigichaa miti kubbaa miilaatiin dhiise. Gara natti hin seene. Akka seeratti namichi 800 fiigu 100 irra ramadamu. 100 kan fiigu 800 irra ramadamu. Innaa yeroo san wanni muuxannoonis waan hin jirre, leenjinis waan hin jirre, ana qofaa fi miti nama kamiifiyyuu akkanumatti guddinaaf jabeenya qaamaa barsiis jedhanii wanni jedhan. Kanaafuu ani
kanarratti kanatti dhagahame baay'ee na gaddisiise yeroo sana.